Maamiltoonni 3,000 ol lakkooftuu elektirikii bilisa argatan. Loltoonni dafee dhaqqabaa Suudaan 318 gara raayyaa biyyaatti makaman. Walitti bu'iinsa Ameerikaa fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa tureen loltoonni Ameerikaa 750 ol miidhaman. Kunneen hangafoota oduu tashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee isinitti himna. Oduu wajjin kan sinfaana turan Girmaa Guddisa. Mariin biyyaalessa seenessa waloo uumuun egeree Itoophiyaa ijaaruuf bu'uura kaa'eera jechuun mari'attoonni himan. Yaa'iin marii biyyaalessaa garaagarummaa dhibbisuu fi seenessa waloo uumuun egeree Itoophiyaa ijaaruun dhaloota dhufuuf dabarsuuf bu'uura kaa'eera jedhan hirmaattonni marichaa. Hirmaattonni marichaa akka jiranitti yeroon biyyattiin walitti bu'iinsa keessaa fi wal jibbiinsa irraa kan ka'e gatii guddaa kaffalaa turtee xumuramuu qaba. Kanaaf yaadota garaagarummaa cimsan dhibbisuun biyya keessatti waliin guddachuu dandeenyu ijaaruuf mariin kun gumaacha olaanaa taasiseera jedhan. Kana malees dhaloota dhufuuf giddugaleessa kan godhate akkasumas yaadota biyya gara fuulduraatti itti fufsiisuu danda'an irratti bal'inaan mari'achuu isaanii ibsaniiru. Hirmaattonni yaa'ichaa dhimmoota murteessoo jaarsa biyyaalessaa kanneen egeree Itoophiyaa murteessan akkasumas nagaaf dimookiraasii mirkaneessan irratti bilisaan mari'achuu eeranii jiru. Lammiileen bakka garaagaraa irraa dhufan bakka tokko ta'anii mari'achuun rakkoolee furuu isaanii dhaloonni dargaggoota biyyassaa akkamitti itti fufsiisuu akka qabuuf bu'uura cimaa kaa'eera jechuun kan himame. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan jila ministeera deetaa ministeera daldala Ameerikaa durfamuun waliin mari'atan. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan jila ministeera deetaa ministeera daldala Ameerikaa Maark Maachiliin durfamuun waliin mari'atanii jiru. Marii isaaniin hariiroo cimaa Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduu jiru gara carraa qabatama hawaas dinagdee fi investimentii naannoo keenyatti jijjiiruu irratti kan xiyyeeffatedha jedhan. Keessumaa carraalee hawaas dinagdee fi investimentii bal'aa Oromiyaa keessatti argaman akkaataa gara humna dinagdee qabatamaatti jijjiiruun danda'amu irratti marii bu'aa qabeessa gaggeessuun pireezidaantii Shimallis gama miidiyaa hawaasummaa sanatti ibsanii jiru. Gama Ameerikaatiin seektaraaleen dhuunfaa isaanii carraalee investimentii Itoophiyaa addatti naannoo Oromiyaa keessatti argaman irratti hirmaannaa bal'aa taasisuuf fedhii olaanaa qabaachuu eeranii jiru. Bu'uuruma kanaan dameelee albuudaa, qonna, tajaajilaa fi kanneen biroo keessatti dandeettii kaapitaalaa fi teeknooloojii isaanii fiduun hirmaachuuf fedhii qaban irratti wal hubannoo irra geenyerra jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa hariiroo cimaa Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduu jiru akkasumas fedhii seektaraalee dhuunfaa Ameerikaa naannoo Oromiyaa keessatti investimentii gaggeessuuf qaban kan jajjabeessu ta'uu mirkaneessee jira. Carraa investimentii bal'aa fi gabaa guddaa Oromiyaa keessatti argamu ibsuun investeerota biyya keessaaf idil addunyaatiif haala mijataa uumuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu pireezidaantiin Shimallis jilichaaf ibsaniiru. Toomisi akkanaa kaapitaalaa fi teeknooloojii qofa osoo hin taane oomishaa fi oomishtummaa guddisuu, carraa hojii uumuu, daldala babal'isuu fi guddina hawaas dinagdee waaraa saffisiisuuf keessatti gahee olaanaa qabaachuu himamee jira. Maamiltoonni 3,364 ol lakkooftuu elektirikii bilisa argatan. Tajaajila elektirikii Itoophiyaa naannolee ibsaan mootummaarraa fagaatanii argamanitti tajaajila elektirikii off grid jedhamu diriirsuun maamiltoota hedduuf lakkooftuu elektirikii bilisaan kennuu isaa beeksise. Akka ibsa dhaabbatichaa irratti hundaa'etti ja'a Waxabajjii bara 2018 keessa torbaanota lama qofa keessatti maamiltoonni 3,364 ol ta'an lakkooftuu elektirikii bilisa argataniiru. Tajaajilli kun addatti maamiltoota haaraa humna wiirtuu elektirikii ijoo irraa fagaatanii jiraatan akkasumas naannolee humna aduu fayyadamuun elektirikii argatan irratti xiyyeeffatee jira. Hanga ammaatti tajaajila elektirikii Itoophiyaa buufataalee humna aduu 54 ijaaruun maatiiwwan 11,000 ol ta'an fayyadamoo taasisee jira. Akkasumas bara bajataa kana keessatti baadiyyaa fi magaalota keessa gandoota 26 tajaajila elektirikii argachuu danda'anii jiru. Hoogganaan hojii quunnamtii dhaabbatichaa obbo Anwar Abraari akka jiranitti lakkooftuun bilisaa kennamuun isaa lammiilee galii xiqqaa qabaachuu isaanii irraa kan ka'e tajaajila elektirikii irraa akka hin hafneef tarkaanfiin fudhatamedha. Buufataaleen humna aduu kanneen qabeenya hawaasaa waan ta'aniif jiraattonni sirnaan akka kunuunsan akkasumas kaffaltii fayyadama elektirikii yeroo isaatti akka raawwatan waamicha dhiyeessee jira. Gama biraatiin maamiltoota elektirikii wiirtuu isa ijoo walii wal qabataniif ammoo lakkooftuun elektirikii yeroo dheeraa keessatti kaffaltii raawwachuun dhuunfaa fi dhala malee akka argatan taasifamuu dhaabbatichi yaadachiisee jira. Tajaajilli Poostaa Itoophiyaa dameewwan isaa gara tajaajila baankii ejentiitti jijjiiruuf qophii xumure. Tajaajilli Poostaa Itoophiyaa dameewwan isaa biyyattii keessatti argaman 3,000 dhiyaatan gara tajaajila baankii ejentiitti kennuuf qophii xumuruu isaa beeksise. Akka ibsa dhaabbaticharraa hubatamutti sirni kun bu'uura Etiswiich kan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa fi baankota daldalaa waliin ta'uun bulchan irratti hundaa'aa jedhamee jira. Yeroo ammaa dameewwan poostaa 700 irratti sadarkaa yaalii irratti hojiin jalqabamee jira. Jatoo keessatti ammoo tajaajilichi guutumatti qophaa'ee sadarkaa biyyaalessaatti hojii
jalqabuun akka karoorfamee ibsame. Sirni haaraan kun maamiltoonni baankii kamiyyuu keessatti herreega qabatan gara foddaa tajaajila poostaa maallaqa galchuu fi baasuu, kaffaltii tajaajila raawwachuu akkasumas sochii herreega baankii isaanii hordofuu fi raawwachuu akka danda'an ni taasisaa jedhame. Tarkaanfiin kun yeroo baankonni baasii hojii hir'isuuf dameewwan isaanii cufaa jiranitti kan dhufe ta'uun isaa yaada garaagaraa kaaseera. Namoonni tokko tajaajila baankii gara teekinooloojii moobaayilaa fi tajaajila dijitaalaa bal'inaan ce'aa jiru keessatti dameewwan qaamaan argaman irratti hundaa'uun tajaajila kennuun bu'aa qabeessummaa isaa irratti gaaffii akka uumu ibsu. Gama biraatiin yaarni deeggartoota ammoo tajaajilli poostaa Itoophiyaa dameewwan baay'ee bal'aa qabu fayyadamuun baankonni baasii xiqqaan tajaajila isaanii gara hawaasa bal'aatti akka babal'isan carraa gaarii akka ta'e kaasaniiru. Akka ibsaa tajaajila poostaa Itoophiyaa irraa hubatamutti tajaajilichi dameewwan 3,000tti dhiyaatanitti yoo babal'ate maamiltoonni naannolee garaagaraa keessatti argaman tajaajila baankii argachuuf bakka dabalataa fi salphaa ni qabaatu. Loltoonni dafee dhaqqabaa Suudaan 318 ta'an gara raayyaa biyyattiitti makaman. Suudaan keessatti miseensonni loltoota dafee dhaqqabaa Suudaan 318 ta'an ajajoota waraanaa sadarkaa olaanaa 4 dabalatee garee isaanii irraa ba'anii raayyaa biyyaalessa Suudaanitti makamuu isaanii raayyaan Suudaan beeksise. Akka ibsa raayyaa Suudaanitti loltoonni kunneen konkolaataa waraanaa hanga 50 ta'an qabatanii naannoo Aldabahaa kutaa kaaba Suudaanitti argamutti raayyaa biyyaalessaatti makamanii jiru. Ajajaan eegdota daangaa Suudaan Mohaammed Saalihaa Yuunus loltoota gara raayyaa biyyaalessaatti deebi'uu filatan simachuun kan gammadan ta'uu ibsaniiru. Loltoota garee kanaa keessaa tokko kan ta'an Leetinaal Koloneel Muusaa Alii Ahmed murtee gara raayyaa biyyaalessaatti makamuu isaanii ilaalchise loltoonni dafee dhaqqabaa Suudaan keessatti bilisummaa yaadaa fi sagalee mormii dhageessuun rakkisaa ta'uu himaniiru. Kana malees tokkummaa fi daangaa Suudaan eeguuf gareen isaanii gara raayyaa biyyaalessaatti makamuu filachuu isaanii ibsaniiru. Suudaan keessatti waraana bara faranjoota 2023 eegalee kun ajaja raayyaa biyyaalessaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi ajajaa loltoota dafee dhaqqabaa Suudaan Jeneraal Hamdan Dagaaloo gidduutti uumame walitti bu'iinsa aangoorraa kan ka'e yoo ta'u hanga ammaatti lubbuu namoota hedduu kan galaafatee fi rakkoo namoomaa guddaa kan uumedha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka ibsutti waraana kanaan walqabate namoonni 10,000 lakkaa'aman yoo du'an miiliyoonaan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaanirraa buqqa'an ni jiru. Rakkoon kunis Suudaan addunyaa irratti rakkoo buqqaatii fi godaansaa keessa isa hammaataa ta'e keessa akka galtu taasiseera. Raayyaan Suudaan gama isaatiin nageenya lammiilee biyyatti deebisee dhaabuuf hojii isaa itti fufsiisu akka ta'es beeksiseera. Walitti bu'iinsa Ameerikaa fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa tureen loltoonni Ameerikaa 750 ol miidhaman. Walitti bu'iinsa waraana Ameerikaa fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa jiruun jajjaatti dhihaachaa yeroo jiru kanatti lakkoofsi loltoota Ameerikaa walitti bu'iinsa kana keessatti miidhamanii 757 ga'uu ibsameera. Akkasumas loltoonni Ameerikaa 18 lubbuu isaanii dhabuu isaanii odeeffannoon ministeera ittisa Ameerikaa Peentaagoon irraa argame ni mul'isa. Akka ragaan Peentaagoon baasee agarsiisutti miidhaan guddaan kan mudate miseensota waraanaa lafoo yoo ta'u loltoonni isaa 580 ol miidhamanii jiru. Dabalataanis miseensonni waraanaa galaanaa 86 humna qilleensaa 64 fi waraana galaanaa lafoo 19 miidhamuu isaanii galmeen mootummaa Ameerikaa ni mul'isa. Hooggantoonni Ameerikaa akka jiranitti miidhaan loltoota irraa ga'e keessaa baay'een kan uumame haleellaa dooniiwwan xiyyaaraa fi misaa'ela Iraan irraa dhufuun dho'iinsa cimaa uumameen akkasumas mataa fi sammuu irratti miidhaa geessisaniin akka ta'e himameera. Gama biraatti walitti bu'iinsi kun baasii namaa fi maallaqa Ameerikaa irratti dhiibbaa guddaa geessee jira. Ministeerri ittisa Ameerikaa Piiter Hegseti Koongireesii Ameerikaa akka ibsanitti baasiin waraana Ameerikaa kallattiin walitti bu'iinsa kanaaf baastee hanga ammaatti $1 biiliyoona 37.5 ga'eera jechuun kan hime. Haa ta'u malee akkaataan Peentaagoon odeeffannoo miidhamtoota itti walitti qabuuf uummataaf itti ifa gochaa jirtu irratti hanqinni iftoominaa jiraachuu isaa himuun saayintistoonni fi miidiyaaleen mootummaa Ameerikaa irratti qeeqa dhiyeessanii jiru. Ji'a darbe keessa lakkoofsi loltoota miidhamanii galmee Peentaagoon irraa hir'achuu isaa hordofee ministeerri ittisa Ameerikaa rakkoon teeknikaa uumamuu isaa ibsuun isaanii ni yaadatama. Yeroo ammaa kana ammoo mariin dhukaasa dhaabuu fi nageenya Ameerikaa fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa ture addaan cituu hordofee humnoonni waraana Ameerikaa naannoo galaana Faarsitti argaman of eeggannoo olaanaa keessa jiraachuun isaanii gabaafamee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waliif televezyiinii irraa oduu isaati kanaaf qaban asumatti goolabneeti jirra waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.